orjin nikano. Dakika meeqa ture? Sheekota birrii 200 saniin hidhatemi. Sheekota manatti waamanii birrii kennan takka hidhe. Laki sheekotuma kabajaadhaan na hidhate. Egaa mana waamanii waa wacii kennaniif hidhatan. Saa? Akkasumatti sheekonni nikano hidhanis sheekotuma kabajaadha. Sheekota warra birriidhaan bitaman miti. Warra birrii kennaniif fidanii na hidhaa jedhan miti. Eshi nikaa hiitanii daqiiqaa meeqa turtanitti tuqe? Sa'aatii 3-4 akkas teenye haane. No, karabbi si argu dubbadhu daqiiqaa meeqa? 10 moo 15? 30. Lakkii wallaahi doktor. Sa'a meeqatti nikaa hidhatte? Sa'aatii isaallee yaadadhu garuu turreerra yaani. Piyaan hagam turtan nikayaa fi ati Muhammad Kib ati fi Mubarak wano jechuun jidduu nikaati fi jidduu si Mubarak daqiiqaa meeqa turtan? Ana bala isaa waan beeku fi nan sobilla waggaa 14 wajjin ture biyya kana. Sirriitti wal beektu yaa. Baay'ee jarjara inni yoo mere akkuma takbiltu sheetichi qabiltu akkuma jedhee namarratti utaala mucaan hin jarjara. Eshi. Daa'imman jara warra nikaanoo hidhanis deemuu didanii. Yaa'uu didde sheekotiin. Yaa'uu didanii ari'uu malee wanta saafee jiru dullaa fudhate. Eshi. Akkas ture. Daqiiqaa meeqa turtaree nikaa fi sa'aatii dhibba jidduu? Sa'aatii tokko turre already. Sa'aatii tokko fi sa'aatii 2 akkasumatti fakkaata. Laa wallaahi sa'a 2 turu Mubaarak kan hin beeka wallaahi sobda kakadhaa yiwaan. Mubaarakitti sheer godhaa fida waan barbaadan isinii adama Mubaarak rabbi addunyaa akiraa naam kakadhaa ta'e sa'a 2 turre jedhi. Sa'aatii 2 isaa ol turre rasuma sirrii fidaan inni dhugaa bahu maal inni beeka. Sa'a meeqa turtan kakadhu. Mushurraa gatiin ta'ee fi sa'aatii isin ilaalle asirkiis illee qaqqabaan jiru garuu yaaduma akka atillee jarjara qabda hagan isi dhawu. Kasin jedhu ati gargara san gisee nikaa sheekotiin siite haga raftaniin jarjarre reega Mubaarakii namatti. Hin ariifanne maaliif hin ariifadha maal kan kiyyoo? Ta'e irraa dhugaa karabbisee arga godhu hin jarjarre. Hin ariifanne yaa. Eshi. Eenyuun irraa fudhatu kan kiyya gatiitee hin ariifanne. Hin ariifanne. Hin jarjarre. Suma sirrii hin jarjarre. Maa? Maaltu na jarjarsiise ree? Halkan meeqa bira bulte? Maal nu wajjinumaan turre maal halkan meeqa gaafee? Hagam turtan? Yani jee tokko akkas wajjin teenyeef. Jee tokko takka taataa shaqqalatte? Maal shaqqaladhe maal gaafee? Eessan innoo laayiv irraan bu'u. Laayiv irraan bu'u eessan innoo? Laayiviin egaa hojii isaa dhamtiire kanaaf. Maal hojjeta laayiv irraa? Miyuut godhatee dhufa halkan gizeeti yaaddu? Walitti nuna gooftaa hartu sinun beeku. Anicho gudii obboleessa keetii gizee ati yaaddu miyuut godhatee dhufa akkam anicho dhagee gudii obboleessa keetii. Deebii kana deebisuu hin danda'u walitti nuna gooftaa jirtu. Booddee dubbiin yoo jecha gaafii ati gaafatu Mubaarak sitti aare ana itti gaafatama wallahi sirraa qabdaan. Isa bukkeetti dubbachuu wayyuu isumatti sheer godhaa. Abitti Mubaarak waan ati gaafadhu sitti dhaaru yoo aare ana itti gaafatamaa sin jedhe. Dukkeen irraa kaasa booddee dhufe keessaa. No waan mana kiyyatti ati haasofteef sitti dhaaru wallahi. Dooktarin Nazzala jira yoona akkaawuntiin hin beekneen. Fedhu haa jiraatu fedhu waraabanii itti haa ergan waan ati gaafadhuuf wallaa Mubaarak sitti dhaaru. He is my brother Habibti ana wa Mubarak wahid kibda. Yaa nan beeka garuu yoo matee kun firaayiveetiidha wanti isin nagaafachaa jirtan koo firaayiveetiidha. Muuxannoo murachuu fi Dubaayii dhufaara Habibti nutti himi. Hai. Maarree isa moo gaafuma isin dhuftan isinitti himna akkuma dhuftanii fuutanii. Gaafuma isin dhuftan isinitti himna.
Dengado mana Habiba titti maali fi silollo garaa qabda hin ulfoofte tulfete. Kabbaati meeqa keessa jirtu? Amma baatii lamaaf wayi. Dhiira moo durba gara qabda? Hin baramne kaajee shan booddee barama miti. Duraan akkami muuxannoon akkaataa dariin fa'a namni gizee da'u dhiira moo dubartii baay'isa warra keessa? Warri keenya taraadha kan isaan da'ani taraa gaafa hin jedhu hangafa yoo dubartii da'ani lammaffaa moo dhiira da'u sadaffaa moo dubartii da'u afuraffaa dhiira da'u akka kanatti. Mubaarak immoo dhiira malee waan hin dhalchineef yoo dubartii dhalte kan isaati miti. Maal jechuudha? Inni ol kennan dhiiruma ulfeessa amaluma hiriyyaa kiyyaati. Sanyii dubartii facaasee hin beeku? Muuxannoo akkaataa dubartii itti dhalchanii kanan beeku. Maal barsiisne isin maal godinyaadha? Yoo jechuun an haga argetti isuma dhiira dhalchu arge ijoollee meeqa qabatin jedheen. Hin gaafanne. Ijoollee sadii qaba sadii nu dhiira. Amma yoo ati dhiira dhalte fakkutta yaaniif. Rabbi dabalee haa kennuuf ati immoo osoo lakkuu dhaltee fi bareeda. Ani mintaan da'an. Baay'ee jedhanii irratti dabalee. Komentii barreessaa waan gaafadhu. Komentii barreessaa. Komentii barreessanii nan gargaartanii nam kuma shan ajjettanii waan akka gaafadhu barbaadda barreessaa. No problem. Deessa jedhan biroo. Dhiisii maaliif dhiisa maal duraan nuti walitti isintu walitti erge qoy warri dhiisi jettan kun gaafa wajjana jiran isin walitti ergitanii isin miidiyaa irra baaftanii ofii miidiyaa irra wal baasanii fi gaafanna nuti mootu. Yeroo meeqa walitti deebisan jedhuun halkan duraatan. Geessitee? Itti dawwalaa jiranii bara asliin beekaa dubbii afaanii si fuudhanii dhoggaa jiranii. Roomantikii. Mubaarak keessatti roomantikiidha qaba ol qabeetuma itti qaba malee. Laayif irraa buunaan jarjara irratti utaara akka lukkuu korma. Haay. Roomantikiin hin jiru mana Mubaarak maal taatan isinillee akka nama amala Mubaarak hin beeknee godhatanii nan aarsina akka. Roomantikii jettee akka yoom dhaqqaba. Eenyu laayif irra taa'ee hortaa yoo inni roomantikii mana keessatti agarsiise. Giddi maali koo giddi mana abbaa jaalala nama godhuuf hin ta'ina. Eenyu saa edemee afur laayif irra taa'e yoo Mubaarak roomantikii agarsiise. Haay. Mariama. Eenyu si dawwale. Dawwalina yaa rabbii kiyya. Maaluma isinii godha sharriin. Eessan namni nama haasofsiisee waa nama keessaa gadi guura isiniifu bada waan yoowwan. Ani waan badaan haasofsiisuu dhiisa. Mucattii mana Habiibaa dhaqxee addu tiktookii miila tokkoon dhaabde amma as dhufnaan sodaattanii. Warri miidiyaa kun ena sodaata subhaana wa ta'ala. Leesh kidaa. In dubbatu Mubaarak waan fedhe waan gaafa dhe dubbatu wallaahi. Dhiisa. Kootu Mubaarak sitti dubbatu. Mariama. Gasi darbu? Doktor ko iltok. Karas balai nifas no ne zau charish. Bani video sirki kazu ifta video ban tamo gasi darbu. Ya? Miyutra hulatanya. Hiriyoota keetii miti. Mubaarak irraa kaafnan jechuun kan eegaaramu itti xaayyu. Bakka walloltan
wal jaalatan si dhiise amma carraan kiyya anam mokkora. Doktor akkasumini dhaggeeffadhaala. Gaaffii sinna gaafattanii gaaffii intinaadha. Gaaffii dhuunfaadha. Amma waa'ee gaafitii miti. Kana booda hiriyoota keetii miti mubaarak irraan kaasin amma carraan kiyya baqaa wal jaalatanii sintaane wal loltanii amma taraan kiyya Dubaayin dhufaara. Tole? Keef maal jedhe? Ani taphachuun nan taphadha. Qalbii nan koosa rakkoo hin qabu garuu waa'ee isaa akkasii gaafame hin barbaadu. Daa'imman kan nuti akkasii jalaa bahu. Daa'imman akkasii jalaa. Maaliin isiniin jedhe beektaa? Dhiisii uumanaan ijee daa'imman akkatti mana keessaa bahu ka'ee nuti. Kan maatiiti. Maatii eenyu? Maatii hojiin jirtaati Dubaayin? Maatii kiyyeeyye. Kilaasii kaan seeni kakaa'i kilaasii kee? Deemaniiru? Ijoollee si dhiisanii deemanii? La, ijoolleen deemteetti ammaasaa. Okay. Amma gaafaan Dubaayin dhufu nasi mattaati? Eeyye. Wallaahi? Wallaahi. Habiibti. Fiizaa yoom sii baasuu dha Mubaarak? Biizaa isa kan maali? Inni jaarsummiin qabameera inni jaarsummiidhaan inshaallah. Jaarsummiidhaan qabamee jira. Akka miree jireenya eega feemasii taate si tole? Ittiin tarabbi darbeetu. Maa ittee? Ati akkaataa itti lubbuu nama dhaaban eenyu akkasi barsiise? Nu haasaqaayyaa ta'e bar mi'uut gorattee haasofta. Muitii irra hin jira hin seeneen. Eega Mubaarakii wal loltanii mana Habiibatti wal himattanii as Mubaarakiin qaama wal argitanii? Doktara daraa keessa waan firaayiveetii akkasii nan gaafatinaa hin taphanna malee. Bilbilaan gorsanii? Ani maqaa isaa dha'uun barbaadu nan kabajaa bakka jirutti nagaa ta'aa jiraatu. Amaa isaallee nama dubbatu hin barbaadu. Anis amaa isaa dubbachuu hin barbaadu. Waa isaallee nama haasa'uu hin fedhu. Gaafan gastii namaa seenu immoo bakka taphachuudhaaf kolfuudhaaf nan seena akkasi. Kanama bilbilaan gorfamtee jirti. Miidiyaa jiru amma walumaa galatti waan dhimma kiyyaa dhimmi koof dhimmi isaa miidiyaa irraa bu'eera gara lafaatti ijaarsa. Bilbilaan gorfamte amma kana bilbilaan himire kun amma maalitti bilbilaan si kaame? Lakki doktor. Bilbilaan miti lakki. Dura nagayaa wajjin kolfaa gammadaa haasayaa turre amma bilbili akkasitti bu'ee akkasumatti akkuma gaararraa irratti qayyaramuun kun maa'inni? Akka gaararraa qayyaramoo osoo hin taane mana kiyyatti illee dagalgalaa haasaan ture namni ta'e dhufee akkuma keessan kan maqaa isaa dhoofnaanii thank you. Dubbachaan ture namni yoo gastii koo seentanis yoo gastii namaa seenes waa isaan gaafatinaa yoo na wajjin taphachuu barbaadan taphadhaa. Bakka firaayiveetii namaallee nan gaafatinaa firaayiveetii kiyyallee nan gaafatinaa jedhee dubbachaan ture wallaahi namni natti meemmiti. Eeshi amma ati ulfamu akkami? Ayyee dhiifne waa isa. Waa'ee kee dubbanna. Ilmoo garaa qabda moo hin qabdu? Deebiin qabu waan kanaaf. Maaliif deebiin qabne dheengadda nama 40 irratti haqqisaan turre? Inni dheengadda darbe kaasa dheengaddaa irra maal hojiin irra deebi'aa. Ilmoon ilmoo Oromooti yoo garaa qabaatte ani amma kunoo nama 6,000 nu laalaara birrii walii guurree guddifna yoo abbaan hin guddifadhu garaa qabda moo hin qabdu? An deebii kanaan deebisu yoon qabaadhes immoo abbaan irra jira akkasi. Abbaan irra jira yoo qabaatte. Ati abbaa ilmoo keetii yaadde moo yaadnesh? Taphannu amma taphachaa soofnu. Tapachaa soofnu. Maal taphanna? Geem. Geemii taphannu? Ergi kaas. Ayyee taphachaa soofna. Sadiin jira kaa gastiin keessan maalii fidan? Gastii sirreessaa. Ya Rabbi ki amal wa
Faatee Dubaay kaniin akkatti ol qajeelchitee keessaa qajeelchitatiin qabdaan dandeettaa rabbii kiyya. Rabbii kiyya onnee xiqqoo faatee Dubaay kaniin sammuu aqlii kenniif. Bar lubbuu mana banattee hin jirtu gaastirra jirtaati. Beenyu fa been deebi'a. Faatee dhuftee geemni hojii taphannaa? Dhaqee mana kiyya banaddee sheerin sitti godha. Sambooda hoo? Hin taphanna kaa. Ada biratti hin himta kaa halkan gaafa duraa sana gama akka walitti deebisan qixaatii. Inni haasofna gaafa sana geema taphachaa haasofna rakkoo tokko hin qabu. Yoos immoo eeddamu. Yoo eegasii laayii biratti maqaa nama jedhee waraqaa sii dha'uu deemaa gurbaan. Laalaa rakkoo hin qabu. Taphachaatu haasofna nu rakkoo hin qabu. Hin deemini qoy. Maal taphannaa? Olii gallee? Hin galle. Maaliif? As na laali mee? Ish. Maali? Nama gaarii wayiiti walaa. Diraamaa jechaa jirtu. Nama kuma jaannu ilaalaa geema taphachaa haasofna baqqaashi. Boru bakka lubbu. Maaliif? Amman ta'u dhiis. Maa nama qabdu kuna? Vaaraalii banaasnee bee jira nama kuma ja'a jira. Vaariyaalii yaaddain. Manichi waa'ee jaarsaaf jaartii haa ta'uun barbaachisu kun. Waa'ee jaartiif jaarsaarraa soo barbaaddanii? Laa jechuun nama walloo jechuun barbaachisu. Jaarsaaf jaartii walloltee waan maal jechuun barbaachisu vaariyaalii baaf. Anaa cinqamu haadha okkoo cinqamin ishii. Abiibti. Boru sitti hin tolu. Rakkoo tokko hin qabu. Saatii barbaaddan. Wallaahi. Wallaahi. Yeroo kamuu firiidhaati. Firiidhee rakkoo tokko hin qabu. Saatii hojii koon alatti. Mooditara sii kennu. Dhimma kootii. Mooditara mana kanaa sii kennu namoota tirfii haasaan minaamini biloo goota. Ayyeenaa kenna. Lakkoofsa barreeffadhaa qoy. Barreeffadheera. Mee dhagarree barree. Koomentii baay'ee gatii barreessaa jiraniif dafee naata. Koomentii dhaabaa wali kun argaa hin jiru. Irra deddeebi'ee barreessu. Dhiisin xaarii bakka. Sumaraan qaqqabee sii kenna. Barreessa kunoo. Mee. Si'a sadiin barreesse lammas barreesseera. Mana kana yeroo jalqabaati warra dhufte waan ta'eef amala kee ilaalee amma amalli kee hadha nuu ta'eera. Hordoftoota kiyyallee ta'eera. Boru bakka boru si kenna. Boru giseen kootta ishii fa'a kamsa laayivii seenaan gisee hunda. Ishi haa ta'u ishee anillee baay'een si kabaja ati nama gaariidha. Waggaa meeqa duran si hordofa mana kee seenee hin beeku yoon ta'eyyuu baay'een si kabaja ishee iddoo guddaa qabda na bira abbaa seenaa. Maal baay'ee narraan tarkaanfattee mubaarakii kennite. Osoo na kabajee tura anumaa kennite ture kabajaan akkanaan ta'u. Nagaan tura. Narraan tarkaanfattee mubaarakii kennite. Maal? Maal jettan? Lakko maan jenne ishii bakka haa ta'u. Yoo geema taphachuu barbaadde immoo dhaqee mana banaddee ishee isinitti godha. Haasa'uu dandeenya taphachaa rakkoo hin qabu. Galgala geemii waliin taphannu akka ibsishaa fi makkiin gisee wal jaalatan ababaa homaama walii kennaa waliin taphatanitti ababaa minaamina bitee dho'isaan si ergee sapiraayiz wal qoraa wajjin taphannu. Ayyee rakkoo hin qabu. Maaliif beektaa mubaarak illee garaa gumnaa baariyaalii manallee nuu bayaa. Ani kaayyoon kiyya uwwisi qabee mubaarakiin qaxxaludha waan ta'eef. Dooktar ani waan garaa nama gubu hojjechuu hin barbaadu asirratti. Ofii kiyya fataa jechuudha. Inaafsisuu fi akka isa malee dhiirri meeqa feemasii meeqa xabbatuu dandeettu itti agarsiifna.
Inta banna rakkoo tokko hin qabu. Olii galla kana. Sapiraayizii minamina si erga ishi. Keessa lakkoofsa kee na ergi bakka galgala taphan. Nama gaariidha. Isas nan kabajaa isiniinis nan kabajaa rakkoo tokko hin qabu. No isa kabaji ana jaaladhu amma taraan kiyya. Isa kabaji ana jaaladhu.